Har'a dhaamsa atattamaadhaa qaba Oromoo dhaabbadhu kanneen viidiyoon kun akka tasaadhaan nasiiba isin birke like share comment godhuudhaan osoo sheerii hin goone jechuudha bira hin darbine isin jedha Oromoo tokko warroonni mana hidhaa kamisee keessatti jechuudha artistii Said Awwal kan isa jalaan hiriiranis hedduu isaaniitu jira warroonni isin quuqan jechuudha share gootan malee bira hin darbina Oromoo kutaa Oromiyaa takka hunda ta'ee jechuudha hundi Oromoon kutaan kudha tokko Oromoon guutuun isaanii jechuudha yoo viidiyoo kana isin bira gahe jechuudha share gootan malee bira hin darbina Oromoo har'a wanni isinitti himu jechuudha walirraa jechuudha dhugaa walitti himne jechuudha dhugaa aadii walitti himne jechuudha Oromoo ko keessattuu artistoota Oromootiif kan viidiyoo kana waraabe har'a jechuudha viidiyoon kun jechuudha har'aaf illee nama hedduu bira ga'uu dhabullee boodaaf illee akka nama hedduu bira ga'u abdiin qaba jechuudha Oromoo ko dhaamsa artistii Said Awwal maal jedhe an jechuudha ulfaatinni kiyya haalaan dabalee jira qaama kiyyaaf sodaadheetiin jira Oromoo ko maaliif na dhaqqabuu dhabdanii an gamta Oromoo walloo ta'eedhaa fi gamta Oromoo walloo ta'ee fi keessattuu jechuudha osoon Oromiyaa keessa ta'e jechuudha har'a akkattiin mana hidhaa kamisee keessatti naan laltanii sagalee naaf taatanii maaliifiini jechuudha sagalee ta'uu fi dhabdan warroonni sagalee taataniif galatooma keessattuu artistoonni Oromoodhaa sagalee isin taataniif mer artistoota biraatiif sagalee taatiin jirtanii maaliifiin an irraaffatame mana hidhaa keessatti amata lamaa ol jechuudha badii takka malee maaliifiin dararamaa osoon har'a jechuudha Oromoo kutaa Oromiyaa keessaati ta'e akkatti mana hidhaa kamisee kana keessatti naan lalta ka jedhe jechuudha wallahi dhaamsa akka nama giddisiisu kun jechuudha maaliifiin artistoonni Oromoodhaa sagalee naa ta'uu dhabdan balleessan kiyya maali badiin kiyya maali gamtaan maal ta'ee fi gaafa jechuudha gaafa jechuudha rakkoodha jechuudha wal baqannee gaaf garii immoo saba kiyya waliin jennee wal bira dhaabbanna sabni gaafa rakkoodha wal biraa baqata kun dhaamsa artistoota Oromooti kutaalee Oromiyaa keessa jiranii jechuudha kan inni jedhe maaliifiin irraaffatame mana hidhaa kamisee keessatti maaliifiin irraaffatame isin kunoo jireenya keessan akka feetanitti oofataati jirtan artistoonni akka feetanitti shubbisaati jirtan maaliifiin artistoota Oromoo wallootiif maaliif sagalee hin taane yeroo garii jirra jettanii gaafa immoo gaafa waa jirru jechuudha rakkoon takka argamte zim jedhan maaliifiin jechuudha artistii kanaaf maaliif sagalee hin taane mana hidhaa kamisee keessatti kunoo kan du'aati jiru amma jechuudha ka duraadhaa safaataadhaa amma maali fayyaa isaatiif dhibamee jechuudha mana hidhaa kana keessatti rakkataatii jira jechuudha hordoftoota kiyya kabajamoo kun viidiyoo kana jechuudha akka bira geessanii jechuudha akkuma isin bira gaheen jechuudha viidiyoon kun akka tasaadhaa yoo kan irra geessan ta'e viidiyoo kana akka dhuma isaadhaa daawwattan malee bira hin darbina kun yoo Oromummaan si quuqe akkasuma immoo yoo sabummaa walitti qabaanneedha yoo immoo artistiin mana hidhaa keessatti dararamaatii jiru yoo si quuqeedha badii takka malee jechuudha maaliif jennaan amata meeqa mana hidhaa kana keessatti rakkataatii jira artistoota Oromiyaa keessaa osoo ta'e jechuudha haga ammaadhaa mana hidhaa kana keessa hin taa'u maaliifiin sagalee ta'uu fi dhabdan hidhame gaanni hayya hidhame waan hidhameef silaa hundinuu ni beekna walitti himnu haa ta'u malee maaliif sagalee ta'uu fi dhabdan maaliif sagalee naa ta'uu dhabdan maali bitii kiyya gamta Oromoo walloo ta'eedhaa fi egaa isin hagaanuma geessanii artistii biraadhaa jechuudha osoo ta'e akkatti zim jettanii hin teessanii gamtaan Oromoo walloo ta'eedhaa fi mana hidhaa kana keessatti na ilaalaa jirtanii gaafa rakkoodhaa wal baqannee gaafa garii immoo waliif jirra jechuun maal faayidaa qaba gaafa jiran waliif birmata gaafa jiran jechuudha waliif birmatanii wal gargaaranii akkasuma sagalee waliif ta'an keessattuu hundinuu sagalee ta'uu fi dirqama keessanii Oromoonni hundinuu jechuudha
an amma viidiyoo kana maaliif waraabe isiniif fakkaata artistoota Oromoo keessattuu isa gara Oromiyaa kana jechuudha artistoota Oromoo hundaa jechuudha maaliif sagalee hin taaneef dhiiroo maaliif sagalee hin taaneef zim jettanii kan daawwattan manidhaa keessatti du'aatii jira isa jalaan kan hedduudha injineeraa fi doktora meeqa meeqatuun hidhameeti manidhaa kana keessatti dararamaati jira isa zim jettanii ilaaltan haa ta'u malee kabiraadhaa itti dhiisa hayyee san itti dhiisa humaa maalifiini artistiin Oromoodha artistii Oromootiin inni sagalee ta'uu hin jiru gaafa si falmattan isinii wajjin falmatu hin jiru keessattuu jechuudha artistii qaaliidha bar ni safaattanii maalifiin zim jettanii ilaaltan maalifiin sagalee hin taaneef sagalee akkamitti ta'uuf hidhamtan Oromoo kun dhaamsa kooti keessattuu artistoota Oromoo biraan nagaa wallahi laal waan inni jedhe jechuudha maalifiin ani Oromoo miti ani Oromummaan kiyya maali Oromummaa kiyya tamnarraa qabdanii Oromoo miti Oromummaa san walitti hin qabnu maaliif sagalee naaf hin taane maaliif zim jettanii na ilaaltanii amma hidhaa keessatti maalifiin na ilaaltanii maafin rakkame manidhaa kana keessatti maalifiin rakkadhe badii takka malee maalifiin akkamitti dararama maaliif sagalee naan taane haa hidhamu hoo hayya dhiirtanii hidhamti laakiin maaliif sagalee ta'uuf hidhamtan Oromoo zim jettanii hin laalina sagalee ta'aa fi artistoota Oromoo hunda bira gahaane sheer waliif godha viidiyoo tana namni viidiyoon tun jechuu isin birgeesse hadaraa amaanaa isin taatatu sheer waliif godha maaliif jennaan nama hedduu bira yoo ga'e nami asumaan sagalee ta'ee fi jechuudha sagalee ta'ee fi formaani tokko ni dhufa zim jettanii viidiyoo bira hin darbina hordoftoota kee qaqqaalee nagaa hin arraafanne akkam jirtan jirtu bagara deemin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha share godhaadha viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa koomentii barreessaa isin jedha hordoftoota kee qaqqaalee an jechuudha hara viidiyoo kana jechuudha wallahi yeroon jechuudha achi keessa barreeffama poostii godhame tokko yeroon arge jechuudha garee adda addaa irratti akkasitti share godhaniiti turan jechuudha barreeffama inni akkasitti barreessee maxxansiisan jechuudha maaliif ani Oromoo miti maaliif isin hin quuqne zim jettanii manedhaa keessatti kan nalaaltan an artistii miti an Oromoo miti gamtaan har'a ani walloo ta'eedhaaf immoo maaliif zim jettanii na ilaaltaniidha ka jedhe boo zim jettanii ilaalina artistoota meeqatu jira kan sagaleen isaanii dhagayamu jechuudha beekamtii qabdan zim jettanii maaliif laaltan zim jettanii maaf nama laaltan maaliifin jechuun waan kana haga furmaata argatu zim jettanii irratti ajandaa hin godhanne ajandaa godhattanii maaliifin hogguuta akka hin dubbanneef artistoonni Oromoodha kan zim jettanii ilaaltan kun dhaamsa kooti dhaamsa artistii Oromoo hundaafuu jechuudha inni artistii miti ammas immoo kan ani jedhu osoo hin taane jechuudha kan inni jedheeti himate jechuudha isin hin quuqu gaafa jechuudha gaafa cinqiidha wal biraa baqannee gaafa garii waliif jirra ni jedhama ni taati Oromummaan akkasitti ni taati ammata lamaa oli ammata sadiif deemaa sadii guutuun dhabuu maaliif inni jechuudha maaliif sagalee hin taaneef maaliif zim jettanii ilaaltan osoo Oromoo biraadhaa ta'e sagalee taataniif akkasuma immoo kutaalee Oromiyaa artistii Oromiyaa keessa ta'e sagalee ni taataniif wal beekna kan hundinuu keessanuu maaliif artistii bebbeekamaa jechuudha hedduutu jira maaliif sagalee hin taaneef hordoftoota qaqqaalee an viidiyoo kana guddisuu hin barbaadu warroonni viidiyoon kun isin bira gahe hadaraa amaanaa laayik sheer godhuudhaan akka nama hedduu bira ga'u qaqqabsiisa isin jedha keessattuu artistoota Oromoo maaliif sagalee hin taaneef sagalee ta'aa fi isin jedha dhaamsa kiyya kun dhaamsa inni manedhaa keessa dhaammateedha warroonni chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godhuudhaan irra deebiin maatii keenyatti dabalama isin jedha bakka nagaan dhuftanii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii